guyyaan injifannoo Saambee waggaa 84ffaan kabajame. Tokkummaa fi gootummaa abbootii keenya birmaddummaa biyyaaf Saambeetti wareegaman irraa baranne jedhan hirmaattonni guyyaa yaadannoo injifannoo Saambee waggaa 84ffaadha. Guyyaan yaadannoo injifannoo waraana faashistii dirree Saambee yeroo lammaffaaf sirnoota garaagaraatiin kabajamee jira. Yaadannoo waggaa 84ffaa sababeeffachuudhaan dirreen waraanaa Saambees kan daawwatame yoo ta'u, riqichi rarra'aan lagaa qabar meetira 119 dheeratu baajeta birrii miliyoona 72 ijaaramee eebbifamee jira. Bulchaan godina Iluu Abbaaboor obbo Indaalkaachoo Tafarii gootummaa abbootii keenyaa galaa godhachuudhaan finxaalessummaa fi boodattafummaa irratti qabsaa'aa biyya gama hundaan badhaate ijaaruudhaaf dhaloonni cimee hojjechuu qaba jechuudhaan himan. Hirmaattonni ayyaanichaas tokkummaa fi gootummaa abbootiin keenya meeshaa boodatti hafaan aarsaa kaffaluudhaan birmaddummaa biyyaa eeganii har'aan ga'an irraa baranne badhaadhina waloo biyyaafis hojjechuu qabna jechuudhaan ibsanii jiru. Ministeerri Fayyaa gaaffilee ogeeyyii fayyaa deebii kennuudhaaf karooraan itti adeemaa jiraachuu ibse. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa gaaffilee ogeeyyiin fayyaa dhiyeessaniif karoora yeroo gabaabaa jiddugalaa fi dheeraa baafachuun rakkinicha furuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Ministeera Fayyaa Itoophiyaatti hojii raawwachiisaan kominikeeshinii quunnamtii uummataaf fayyaa Dr. Tagalee Raggaasaan miidiyaa biyya keessaatti himuu eeruudhaan ministeerichi barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti qoodeen gaaffilee ogeeyyii fi hojjetoota fayyaatiin ka'an kan ta'uu malanii fi beekamtii kenninaa jedhan. Kanaafuu karoorri yeroo gabaabaa kan jiddugalaa fi kan yeroo dheeraa baafamuun gaaffilee ka'aniif deebii kennuuf qaamolee dhimmi isaa laallatu waliin hojjetaa akka jiran kaasanii jiru. Miindaadhaan alattis onnachiiftuuwwan kallattiin waliin qabanne yookaas non-salary incentives ogeeyyii fi hojjetoota fayyaatiif faayidaa olaanaa qabu jedhamanii adda baafamuun paakeejiiwwan irratti hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu kaasanii jiru. Daballi miindaa qofti gaaffii ogeeyyii fi hojjetoota fayyaa ni deebisa jedhanii akka hin amanne hojii geggeessichi dubbatanii jiru. Gaaffiin mana jireenyaa dhimma ijoo ta'uu kan kaasan Dr. Taganeen hojjetoonnii fi ogeeyyiin fayyaa naannoo tajaajila kennaa jiranitti iddoon manni itti ijaarratan akka kennamuuf mariin taasifamu ammas itti fufuudhaan kaasan. Naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee kanneen gaaffii kanaaf deebii kennan keessaa ta'uu akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Oromiyaatti ogeeyyii fi hojjetoota fayyaatiif naannoo hojjetanitti lafti manatti ijaarratan akka kennamuuf waajjira pirezidaantii naannichaatiin fudhatama argachuudhaan raawwiif dabarfamuutti dabaluudhaan himan. Haaluma wal fakkaatuunis bulchiinsi magaalaa Finfinnees ogeeyyii fi hojjetoonni fayyaa waldaadhaan ijaaramuudhaan mana akka ijaarratan murteen kennamuun raawwii irratti argamaa jedhan. Naannolee fi bulchiinsonni kaanis haaluma wal fakkaatuun gaaffii kana saffisaan deebii akka kennaniif waamicha dhiyeessuudhaan ministeerichi yaalii taasisu cimsee akka itti fufu ibsanii jiru. Akkasumas ogeeyyiinii fi hojjetoonni fayyaa erga lafa mana ijaarsaa argatanii booda filmaata dhala gadaanaa ta'een liqa argachuudhaan akka ijaarsa raawwataniif ministeerichi baankii daldala Itoophiyaa waliin marii eegaluu kaasanii jiru. Ogeessonni fayyaa kanneen miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii qoodan ammoo karoorri dhimma lafa mana jireenyaa waadaa yeroo dheeraa deebii dhabe ta'uu fi karoorri yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jedhame kun sirriitti ifoomuu dhabuurraa komii qabaachuus ibsatanii jiru. Manni fincaanii birrii miliyoona 3.4tiin ijaarame eebbifame. Godina Goofaa aanaa Meeloo Gadaatti manni fincaanii barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Wombaa birrii miliyoona 3.4 oliin ijaarame eebbifamee tajaajilaatiif banamee jira. Bulchaan aanichaa obbo Mangistuu Nohaa yaada laataniin manni fincaanii kun deeggarsa piroojeektii Koowash barattoota dhiiraa, dubaraa fi barsiisotaaf kan ijaarame ta'uu ibsuudhaan hojii gaarii kanaaf manneen hojii mootummaa sadarkaan jiran galateeffatanii jiru. Sirna eebba kanarratti bulchitoonni aanaa, barsiisonnii fi maatiin barattootaa argamaniiru jedhamee jira. Pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootti kopheen darbatame. Pirezidaantiin Wiiliyaam Ruutoon dhimma qaala'insa jireenyaa ilaalchisuudhaan dilbata kaleessaa jiraattotaaf osoo haasawaa taasisanii hirmaattota keessaa kopheetti darbatamu viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa jira. Qondaaltonni poolisii bulchiinsa Kooriyaa West kan bulchiinsa Miigoorii keessaa namoota kophee pirezidaantichatti darbachuudhaan shakkaman 3 to'annoo jala oolchuu isaanii miidiyaan biyya keessaa The Citizen gabaasee jira.